G2 Media. G2 Meediyaan oduu fi odeeffannoo viidiyoolee bashannansiisoo yookiin intarteementii taphoota gaggabaaboo, seenaa, aadaa, duudhaa fi wantoota ijaa fi gurra keessaniif tolu qabatee dhufee jira. G2 Meediyaan daandii haqaa uummataa qabatee kan imaludha. G2 Meediyaa sagalee haqaa. Meediyaan kan keessani isin waliin hojjechuuf isiniif hojjechuuf kutannoo guddaadhaan isin abdatee eegale. G2 Meediyaan kan uummataati. Namni kamuu maatii G2 Meediyaa ta'uu danda'a. Maatii G2 Meediyaa ta'uuf subscribe godhaa. Share fi like gochuunis namoota beektan biraan gahaa. G2 Meediyaan kan miidiyaa ta'uu danda'u yoo isin subscribe, share, like fi comment gochuudhaan cinaa dhaabbattanidha. G2 Meediyaan kan keessani waan ta'eef subscribe godhaa. Hiriyoota firoottan, maatii keessanii fi namoota beektan akka subscribe godhan itti himuun nu cinaa dhaabbadha. G2 Meediyaa subscribe gochuu keessaniif galatooma. G2 Meediyaan kan uummataati. Daandii haqaa uummataa qabatee imala. G2 Meediyaa sagalee haqaa.